Olle oltani bulle bultani akkam jirtan naga fayyadaaye yeroo nabira asriidha yeroo maleedha aynaw garuu ani maanta dubbachuu qofiin dubbachuudhaaf deema akkam jirtan akkam oltan akkam bultan sinundinuu wali dhageessa wali share godhaadha irra wal yaama takka taduraa waa'ee DC daatiin dubbachuudhaaf deema hiree DC dhaa ka guyyaa 25 godhamuudhaaf deemu kana hiriira irraa booda hiriira irraa maayyinu haa godhu hiriirri kun sadarkaa US tti yaamame warri Canada irraa hirmaachuu hin danda'u because of quarantine waa'ee COVID kanaaf hirmaachuu hin danda'anii warri USA jiraattan America North America warri jiraattan wali galaan hiriira irraa xumuraati hiriirri kun maaliif barbaachisaa waan jiruun waan takkaaluma dubbadhee karaa biraa dabraa yeroo amma jirru kana guyyaa irraa hogganoonni keenya kan mana hidhaa jiran hoggantoonni KFO'tii fi ABO'dha Jowaar Mohaammed dabalatee guyyaa 26ffaadhaa fi beela jiran guyyaa 26ffaadha miidiyaaleen addunyaadhaa hundi wal jalaa qabaniitti gabaasaa jiranii duula Tiwiitariidhaa kan kalee deemaa ooles injifannoodhaan xumurree addunyaan gurrisiidhaa nu dhageeffachaadhaa jira yeroo gurri addunyaadhaa nuuf baname kana yeroo gurri addunyaadhaa nuuf baname kana yeroo addunyaan gurra bantee Oromoon maaliif jirti Oromoon maalaas dhagan kana heddumminaan baanee akka hayyoota keenya ka hidhaa keessaa if agabsaa jiru kana wajjin jirru Ameerikatti garsiisuudha qabna Ameerikaan sankishinii irra kaa'uudhaaf waa xiqqoo tu'aaf hiriirri guyyaa 25 baanu kuni sankishinii san akka irra kaayan dhiibbaa cimtuu irratti godhu danda'a ijoolleen shamarran keenya keef jaaran warri Minisootaadha arfaa seenfaan wanni isaan dalagan waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa godhan dubbii isaanii san gajjabeessuudhaaf gaccimsuudhaaf walii gallee bakka takkaa DC bahuun tun dirqama tan akka gaarii jala harriiqaadha warreen Noort Ameerikaa jirtan kalaandira keessan tolfadhaa guyyaa 24 DC dha guyyaa 25 hiriira guddaadhaatu achitti gaggeeffamu deema namni hirmaachuu hin dandeenye hojiidhaaf nama biraa bakka buusee ergu danda'a nama biraa bakka ifii buusee tikeeta bitee ergu warreen hojii hin qabne kataa jiru jira warra dhaquudhaaf qophiidha saniif tikeeta murtanii ergu yoo ni gartee hojiidhaaf haalli isin hin mijjooyne yoo dirqamni deemuu hin dandeenye haftanii nama tokko tikeeta bittanii if dura erguudha dandeessanii waan kana walii sheer godhaadha walitti himaadha walii dabarsaa fardummaasaa fardii ta'uusaa hizaabarra fardiidha hizaabarra namni hogguuni gurra isa dhaga'u arkate himata hogguuni gurra isa dhaga'u arkate himata amma gurra dhugu argannee jirra addunyaan hundinuu kara keenya deebitee jirti osooni laal wanni Jowaar Mohaammed hidhaa keessaa godhan kuni maal jijjiira beektanii osoo isaan if agabsuu hin eegalin dura miidiyaaleen addunyaadhaa waa'ee TPLF Tigraay qofa gabaasa turan waa'ee Tigraay qofa eega hoggantoonni keenya hidhaa keessatti if agabsuu eegalan achi keessaa qabsoo hadhooytu isaan godhaa jiran addunyaa qaallitti keessaa addunyaa tana rooraasaadhaa jiran qaallitti ta'etti addunyaa tana guutuu miidiyaaleen addunyaadhaa mootummoonni addunyaa gurguddaan akka waa'ee Oromootti addeebi'an hidhaa keessaa godhanii jechuudha laala politika akkana siyaasaan akkana gaafa saba hoggantu mana hidhaa keessa ta'aniiti ummata keenya hogganaadhaa jiran mana hidhaa keessa ta'aniiti wareega kafalanii addunyaan akka addeebitee ummata Oromoodhaa guddaa cunqursaa jala jiru kana dhageessu godhaadhaa jiranii jechuudha gaafa isaa achi keessaa kana godhan nuti alaa sagalee qaallitti san keessaa baatu san loud speakeraan ol kaafnee addunyaa dhageessisuudhaaf nutis wanni nu qabaata takkallee jiraachuu hin qabdu takkallee jiraachuu hin qabdu so hiriirri DCdhaa kan 25 kun ilmaan Oromoodhaa hunda irratti dirqama
keessattuu warra Noorz Ameerikaa jirtan dirqama. Akka bilaaltan akka warra mana qaallitti keessaa isneecha beelawaa jiru saniif sagalee ta'uudhaaf deemtan. Take it that way. Dubbii gaabdu Jawaar Mahaammadiif sagalee ta'uudhaaf deemtan. Inni mana hidhaa keessaa sagalee isinii ta'aadhaa jira. Baqqalaa Garbaadhaatiif sagalee ta'uudhaaf deemtan. Inni mana hidhaa keessaa guyyaa 26 ifa gabsee gurra addunyaadhaa deebise. Abdii Raggaasaadhaatiif sagalee ta'uudhaaf deemtan. Gammachuu ayyaanaatiif sagalee ta'uudhaaf deemtan. Jarri kun mana keessatti warra ifa gabsee gurra addunyaadhaa karaa keenya deebise jechuudha. Waan laafaadhaa miti kuni nutis warri Noorz Ameerikaa jirru isaan kanaaf sagalee ta'uu sagalee isaanii san ol kaafnee laawud spiikaraan White House dura dhaynee rakkina jiru kana gaqqabnee dubbachuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanaafuu warri Noorz Ameerikaa jirtan itti qophaa'aa. We got some times itti qophaa'aadha. Saganteeffadhaa irraa hin hafinaa yaaminsa Oromummaadhaa ka ammaan tanaa kana tokkollee irraa hafuu hin qabu warri barbaachisu kafalaadhaa bakka san dhaqaadhaa hirmaadhaadhaan jechuu barbaada. Karaa biraatii waan lamaan dubbadha gaggabaabsee dalagaadhaan jira. Waan lamaan gaggabaabsee dubbadha. Namni Abiy Ahmed waan wayyaa qabse fakkaatti waan wayyaa qabu. Abiy Ahmed rakkoo hamtuu keessa galee jira. Obleekii rakkoo akkaan hamtuudhaa keessa galee jira. Abiy Ahmed akka hantuutatti goda seenu dhabee jira. Mee bakka isaa buusaaf ilaala. Abiy Ahmed addunyaa tana gubbaa bakka takkallee dhaquu hin danda'u. Bakka takkallee biyya addunyaa gurguddoo tana bakka takkallee dhaqee daawwachuu hin danda'u. Hulaa coomtee jirti. Kuni dhiibbaa guddaa beekadhaa. Mootiin biyya takka namni an biyya takkaan hooggana jiru bakka vaakeeshinaaf illee dhaqu Noorz Ameerikaa dhufuu hin danda'u. Awurooppaa tanachi qaxxaamuruu hin danda'u. Biyyoota Afrikaa keessa gabbuu hin danda'u. Abiy Ahmed dhiibbaan dippiloomaasiidhaa irratti gaggeeffamaa jirtu. Qabsoon uummanni keenya godhaadhaa jiru. Qabsoon rogeeyyiin teenya aktivistoonni keenya godhaadhaa jiran. Qabsoon hayyoonni keenya godhaadhaa jiru. Akka hantuutatti akka beeta mangistii keessaa gadi hin baane goote jechuudha. Akka durillee keessa gaggabee footoo kakka'uu san dhaabee jira. Maaliif harkaa ol dho'iti? Gurbaan kun an yeroo dheeraa duraan isliime Abiy Ahmed maraataadhaa fayyaan qabu. Nama ol koree muka if jalatti ciqqaawu Abiy Ahmed. Gaafa silaa dura nuti maraataadhaa jechuu eegalluun san silaa maraatuu if harkee dhaabbatee if laale kana hunda mudatu. Arra akka hantuutatti boollatti galee boolla keessa taa'u jira Abiy Ahmed. Na amana. Akkumaan amma dura jee ICCTis dhiyaachuudhaaf ta'a. International Criminal Court dhiyaachuudhaaf ta'a. Yakka nama fixuudhaatiin, yakka daa'imman fixuudhaatiin, yakka haawwan fixuudhaatiin, yakka dhala namaa balleessuudhaatiin dhiyaachuudhaaf ta'a. Kana shakkinaa. Osoo oolteen bulle waan amma ta'uudhaaf ta'aati. Abiy waan godhu waan dhiisu addaan wallaaleeti. Maal inni irraa dhaabbate duraan hanga duraa san gargaarsa dhufu kanaani gargaarsa naaf kennan addunyaanii asir duraan ololli dabballeen isaanii ooftu gargaarsa Ameerikaadhaatiin dhaadatan gargaarsa Awurooppaatiin dhaadatan gargaarsa maarree dhajaarra kana Awurooppaa goona kana akkas goona dhaadannoon isaanii kana ture. Amma sunis haftee jirti humaa takkallee hin jiran hanqatan. Mana keessa deebanii mana keessaa waa takkallee waan qabatan dhabanii jiran. Khaznaan isaanii duwwaa dheengadda guune Commercial Bank of Ethiopia gurraasan wanni qaban hundi duwwaa. Khaznaan duwwatte waan namaan bitan hin qaban. Kuni waan nuti dalayne ittiin boonaa waan qabsaa'onni keenya hojjeteeni arra billions of dollars biyyoostirraa Itoophiyaarraa qabamee jira jechuudha. Harka duwwaadha jirtu kuni ifiin boonaa warreen Abiyyirra qabsaa'aa jirtan warreen OPDOrra qabsaa'aadhaa jirtan bakka jirtan hundaa warreen hiriira baatanii maallaqa qabdan baaftanii qeeroon gargaaraadhaa yeroo teessa kennitanii hojjechaa jirtan hundinuu ifiin boonaa qabsoo isin gootan qabsuma bifa hundaatan isin gootaniitu arra Abiyyirraa maallaqa biliyeenaan irraa murre takka jaa agabsine qabsoo nuti gooneen akka addunyaa tana keessa Abiy Ahmed bakka takkan dhayne goonee jirra nu godhee jechuudha.
qabsoo ilmaan Oromoodhaa godheetu Abiy akka hantuutatti boolla galchee ara walii galanii oppidiyoon maaltu nu nyaata eessa seenna akka mijjalaa baanaa lubbuun qeensa galtee jirti. Take it that way. Akka laala. Yeroo garii value waan hojjette ifii kennuun gaarii waan hojjette if beekuun if yaadachiisuun idaa kanaan godhu jira waan laafaa godhu jirtan warreen ala kanaa qabsoo godhu jirtan warreen biyya keessaa qabsoo godhu jirtan waan laafaa godhaadhaa hin jirtan. Arra filmaanni Itoophiyaadhaa jara keenya hin jiru namana. Itoophiyaa keessa filmaanni deemuudhaaf hin taa'u. Magaalaa Finfinneedhaa tan ijoolleen Tuulamaa ijoolleen teenya ijoolleen Oromoodhaa tan naannoo san jirtu baatee sagalee fi itti dhageessuu dhoowwamte keessatti ummanni nafxanyaadhaa beekalee dhiichisaadhaa oole. Dhageeffadha. Magaalaa ijoolleen ta'e ijoolleen Tuulamaa dargaggeessi keenya ol bahee yaada fi keessatti dubbachuudhaaf itti ajjeefamu keessatti nafxanyaan baaticha ooltu. Kuni Abiy harkaa wal dhoyteeti harka maratee taa'u jira. Abiy waa takka godhuu hin danda'u. He knows amma ifarke akka waa takka bu'aan qabne akka waa takka jijjiiruu hin dandeenye duraan rispoonni godhuudhaaf tattaafate miidiyaalee addunyaa dirratti duru kana xiqqoo firraa deebisaa kennu firraa lakkiin akkasii miti lakki jarri guuragaa hojiitti dhiyaatu. Jenosaayidii Abiy dalagaadhaa jiru Tigraay keessatti. Jenosaayidii Abiy Ahmed Oromiyaas dalagaa jiru guutti as bahu cal je'eeti afaan maratee boolla galee akka hantuutatti taa'aadhaa jira ammaan tana. Kuni waan mataa ol qabanneeti dhaadannoo teenya akka halee caalaa down Abiy down OPDO must go jennee qabsootti finiisuu qabna malee waan olola jirri OPDOdhaa dabballee sanumaa waan bitanii hin qaban waan dabballeedhaan bitanii qaban kana ifii quudhaa jechuuf hin jedhe ifii quudhaa wanni jirtan waan laafaadhaa miti waan gaarii gootanii hayyoonni keenya waan gaarii dalaguu jirtan miidiyaaleen keenya akka gaarii dalaguu jirtan ifiin boona akka mataa ol qabatan barbaade karaa biraatiin duula old politics politika amaarinu ittiin hin milkaa'in politika amaarri amata 150 dadhabee Abiy Ahmed arra lafaa kaase abbaa gadaa gujiidha nuti Oromoodhaa miti akka gujittiif laallaa nuti joor hin beeknu yaa obboleessoo an namni kuni duriin jetaas Oromiyaa keessa abbaan gadaadhaa hin jiru abbootii garaadhaa jiru akkuma liqaawwan qabalee dhaaqoo baasanii filatanitti abbootii garaa tanaas mootummaatu assaayin godhatee kaayyate. Abbootii gadaatii miti. Abbaan gadaadhaa kan hawaasni itti amanee hawaasa fiitisu. Ka tokkummaa uummata ifii eegu. Ka rakkina uummata fii cinaa dhaabbatu. Ka uummata fiitiif sagalee ta'u. Kan uummanni jalatti hin duune. Abbaa gadaa jechuun ka akkasiiti. Abbaan garaadhaa garuu yoo damoozin irraa dhaabbate yeroo hundaahu garuma damooza kennituuf sanii wajjin dhaabbata sanumaaf dalagaase. Kan amma wanni abbaa gadaa guji irratti abbaa garaadhaa guji abbaa garaa guji irratti wanni garre hanganu. Nuti Oromoon beeynu nuti akka gujitti dhaabbannaa nuti guji malee Oromoon beeynu nuti Oromoo keessaa hubaanee jirra. Look waan amaarri amata 150 Oromoo diiguudhaaf hojjetee itti milkaa'in. Oromoo abbaan fedhe addaan baasuu hin danda'u. Kuni siyaasa akkanaatu siyaasa Abiy Ahmed. Maal je Oromoon yooniin hin bulchine akka amata 100 walitti hin deebineettiin addaan facaasiyeeti beellama nuu seedha Abiy Ahmed. Huno laal politikaa tiraashii akkanaa kana eegale politikaa tiraashii faayidaan qabne politikaa wallaalaa politikaa amaarinuutti milkaa'in kan eegaleeti. This childish. Abiy Ahmed guni marata ada sinju sila namni wa beeku namni wa barate namni biyyaan bulchaju sila diigu matanaa'u Oromoo diigu barbaade karaan itti diigu khabraa hedduudha jira karaan nama waa hubatuutiin sila diigu karaan sila fakkaattu ganda keessa deemete Abiy Ahmed bakka abbaa gadaa kan bira gaafa dhaqe akka afaan gujitti ja ummata guji adda godhee akka biyya guji akka afaan guji ja waan kana meela geeffadha Abiy Ahmed afaanitti gaafa Harargee dhaqe rabbii Harargeedha biyya Harargeedha afaan Harargee ja gaafa Baalee dhaqe afaan Baalee biyya Baalee ummata Baalee ja ummata Oromoodhaan ju
ميلا لا دبيخن جلدي ما دا إفدوبة ديبياتي هاسو أبي أحمد دقي فدا بيجبالي أفا وربالي أفا ورهرجي أفا ورجوجي أفا ولقاتين أفان جماتين جا كوني قربا مراتا وان هنفكانين أمتا خينيا خدمك النساء صدركا إفدوبا ديبي نجهيجرو خنا قد ديبسي أبي أحمد قندان قودو راف نمني واللالان ساناتي بلف ديكادا ورانا خيسا قدت خوني قد ديبي أفان باليتين أفان ماريتين جا سو الرونين أبا قدا قجيسن رات لقه وقت وان مكانيسو وان مسلبسو وان أبا قدا سن كيست أبي أحمد أركا لا أبا قدا سن نما واللالا دا نما هوريت خنانيتو مايوني قراغو تواتك اللين جنة نوت منجستي دا منجستو يتايو جنين إني هاجا قرو ونلالتن أبي أحمد كيست أبي لا أبا قدان كيست أبي أحمد لا أبي كيست أركا هاسو أبي أحمد harargee dhaqee godhe baalee dhaqee godhe guji dhaqee godhe wallagga dhaqee godhe jimmatti haasoo akkaataa inni itti oromoo tana ibsu dhageeffadhaati jecha abbaa gadaa sanii wajjii wal maddii qaba waan san abiyyiitu akka jamu godha abiyyiitu ajandaa keessatti oromoo irratti dalagu jira jechuudha sila akkasatti oromoo qooduudha akka lakkii boo oromoon gujiitu akkatti keetti jenneen asii lafaa kaanee achi lafaa kaanii warri jimmaa kaati warri lolaa nama jimmaa tuqame namni arsiidhaa kaa nama arsii tuqame lafaa kaa Abiy Ahmed siyaasaa chiippii akkanaa kana barbaada siyaasaa rakhisha siyaasaa faayidaan qabne siyaasaa ijoolleen teenya daa'imni irraa guddatte keessa gaddeebee horofachaadhaa jira kana maaltu godha maraatuudhaatu kan godhaa jiru beekii kana beekaadhaaf maraatuu namni huguuni akka fedhuu dhabe akkam feenita Abiy Ahmed akka facaate jechuudha akkinni duraan yaade hundinuu harkaa bittinnoyti harkaa facaate duraan gargaarsa alaa kana abdeeti kanaaniin nama kanaas bitee warra alaa kanaas caffeedhaas bitee OMNs bitee maal godhe gargaarsi irraa dhaabbate namni huguuni akka fedhuu dhabe akka hin feeni ta'a jechuudha akka hin feene wanni irraa harkaa wal dhoytee waan eebisuus dhabee jira amma beellama kijibaa diddeemee seenuudha beellama kijibaa sanuumma dhaabee jira wali dhengadda wallaggatti dhaqee karaan isinii baas asinii aamboo dhaqee akkanaan asiin godhaju sun harkaa facaatee jirti harkaa bittinnoytee sayillee maanta firaa dhaabee jira duraan filmaata kana fakkeessuudhaaf ka'e akka filmaanni jiru akka fakkaatu gartee muudii san uumuudhaaf ka'e ittiin milkooyin lola addunyaarraatti baname warri lola addunyaa kana hin beekne lolli maanta na miidiyaadhaa fi mootummoonni addunyaa irratti godhaa jiran kuni dhugumaan nama raachira keenya mootummaan tun mootummaa Afrikaati mootummaa Itoophiyaati Itoophiyaan biyya kadhaadhaan jiraattu kana beekadha Itoophiyaan wan meeshaan alaa galfattee naqattu hundinuu doolaaraan bitama doolaara san arkachuudhaaf Itoophiyaan addunyaarraa gargaarsa yookaan walii galtee doolaara san arkachuudhaatu qabaachuudha qabdi yoo doolaarri hin jiraanne meeshaa lilmee takkan tolfattu alaa bitanii naquun ni ulfaatti hin qaban jechuudha wanni Abiy Ahmed maraachu jira guddaan takka kana biyya addunyaatii wal dhabuun kasaaraa guddoodha Abiy Ahmed addunyaan dheengadda faarsite arra harka jalaa fudhatteeti genocider akkitti isaan ibsu jiran hoggana ummata isaa fixu hoggana kijibaa hoggana beellama kijibaa namaa seenu hoggana ummata sarratti diina alaa fi galchee wajjin fixu hoggana ummata isaa saamu akkatti mujira addunyaan tun guutuun Abiy hugguu ibsa mee miidiyaa hundi dubbisa miiduma addunyaadhaa ka waa'ee Itoophiyaadhaa barreessu hogganoota addunyaadhaa ka Abiy dawwalu ka Twitter post godhu ka Facebook dhaan barreessu ka miidiyaarraa haasawu listen dhageeffadha akkitti isaan ibsan afaanuma dheengadda namni kun nama nagayaati nama nagaya barbaadu ja'anii Nobel Peace Prize itti kennanii arraan tana harka jalaa fuudhanii biyyi laaqaa jiran kuni Abiyyiif jiruudhaan du'uudhaa jechuudha jiruudhaan waan xiqqaadhaa miti so
kana gaawonni ma dheengadda muudii elekshaan fakkeessuudhaaf xiqqoo fiigee harkaa ol dhoyitee maantana godaddeebe dheengadda godaa gabbeeti walla gadaqee amboo dhaqee deebe ammas godaddeebe jechuudha godantuutaa kan dhokatee keessaa maal jedhala kana maal natti haasawan arra Ameerikaan maal jette arra European Union maal je maal barreessan The Guardian maal barreesse CNN maal barreesse Washington Post maal barreesse sigilee dubbiin achi galte namni wallaalli hamaan hallayyaa keessaan baanes naqa gurbaan saanaa diinaa arraabaadhaa guddate kun gurbaan saanaa TPLF saanaa Mallas Zeenaawidhaa arraabaadhaa guddate kuni wallaalummaan isaa boolla inni keessaa hin baanetti isa galchitee jechuudha. Garuu maqaa Oromoodhaati an Oromoodha jee salphina kanaa keessa mudachuu isaa anniin gadda kanam tokkotti niin gadda. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maqaa Oromoodhaa qabatee an Oromoodha jechaa salphina kanaa kana fuudhee boolla keessaan baane keessa guuseen akka Oromootti dhagama. Maaliif maqaa nu balleessa? Oromoon gowwaa akkanaan qabdu. Oromoon maraataa akkanaan qabdu. Oromoon wallaalaa akkanaan qabdu. Addunyaan hin beektu akka gurbaan kun saanaa TPLF arraabaadhaa guddate waraana keessatti waraanni TPLF saanaa isaanii arraabaadhaa guddise hin beekan addunyaan nuutu beeka waan kana faadha himnammaan tana guudisi dhayne gurbaan kun nama TPLF saanaa arraabaadhaa kophee haxaawaadhaa guddate nama identity crisis qabu nama maalummaa ifiituu tartiibaan himuun dandeenye takka haati tiyya Amaara jedha takka Oromoodha jedha takka abbaan kiyya Tasfaayedha jedha takka abbaan kiyya Ahmad Alii jedha Abiy Ahmed he cannot even an eenyu jee nama himuun dandeenye an eenyu Abiy ati eenyu who are you Abiy what's your name nama ifimuun dandeenye jechuudha maalummaa ifii namni jecha gabaabaadhaan ibsu danda'a backgroundii kee diiqaa takka keessa namni ibsu danda'a Abiy Ahmed yoo arras dhaqee haati tiyya Amaara jee borichi dhaqee Oromoodha jedha namni kanaa identity crisis qabaa jechuudha ifitti amantummaan qabu backgroundii ifiin beeku gurbaan kun waraana keessa guddate saanaa nama arraabaa guddate namni kopheetti kenneetti kophee paantii namaa miicaadhaa guddate namni guu akkas ta'e sammuun namaa of course yoo ana taatees sammuun ta'e naganan taatu yoon jireenya kiyya guutuu paantii namaa miicaadhaa kophee namaa haxaawaadhaa gadi galummaadhaan gadi aantummaadhaan hambaa namaa nyaachaa yoon guddadhe of course gaafaan guddadhee wanni sun sammuu keessaa nan baatu rakkoo sammuun nattaatii jechuudha Abiy Ahmed is in that situation now haala akkasii keessa jira maanta nuti hin beeknuuf malee haalli inni keessa jiru obboleen kiyya irra laayina haala akkasii keessa jira mucaan kun akkatti guddate isumaa fi warra TPLF keessa guddisee beeka rabbi ol ta'e wajjin sigala namni haadhaa fi abbaan ibraananii hin guddisin yeroo hunda akkana ta'a namni yoo xiqqaate haadhaa fi abbaa biratti yoo abbaan hin guddisin mucaan kun amata 14 irraa kaa'eeti waraana jala deemaadhaa hoguu waraanni ol deemu jala ol fiigaadhaa gaarii hojjibaadhaa qoraan cabsaa fi bishaan waraabaa fi nyaata godhaa fi nyaata waan irraa itti kennaadhaa that's how we grow up ilmi namaa gaafa akkasii guddate sammuunsaa of course fayyaan qabdu rakkoodha qabdi wanni Abiy Ahmed arraan tana addunyaa guddoo tana keessaa baasee hulaa takka hulaa gabbahuun dhabee hulaa gabbahuun dhabee Ameerikaa bal'oo nuti oliiga keessa yaanu kana arra saawuzi dhaynee Brunoors iftaan is dhaynee iftaan taa westi jiru kana Abiy Ahmed dhufee all table te jechuun danda'u he cannot come here next step embassy America embassy Ethiopia da adunya ragalu dafti namana warning it khname jir embassy Ethiopia ta America jirt embassy Ethiopia ta England jirt ta France jirt ta German jirt hunda hu warning it khname jir hata taman hidamtoota siyaasaadhaa gadhiisee dirree siyaasaa bal'isee filmaata kana keessatti Oromoon akka barbaadde qooda fudhachuu baannaan
Abiy Ahmed eega tolaan dadhabne humnaan qabneeti harka duubatti hidhee koortii finnaa dhaamsi imbaasii hundaa hugee jira. Dhaamsi imbaasii hunda ga'ee jira. Kana maasonni hizaa bara nama gaddisiisu. Kana. Ijoolleen dabballee isaa kun the more they cry waan wanni wachuu qabdan the more they cry hogguu isaan lakkuu hedduu isaan bo'an akka rakkoon jabduu harka qabdu beekaa isin. Ijoolleen teenya. Jara kun hogguu hedduu bo'ee akka rakkoon hamtuun harkaa qabdu beekaa. Hogguu miidhagsa banii wacanii boohanii maaltanii abbichuu keenya abbichuu gujan rakkoo hamtuudhaatu abii mudachaadhaa jira. Of course haala hamaa keessi jiran kanaan jaa karaa biraatiin waan takka wanniin dubbadhu obboleen kiyya obboleeyyan islaamaa obboleeyyan kiristaanaa obboleeyyan waaqeffataadhaa dura nuti ilma namaati. We are human being. Dura nuti ilma namaati. Akkasimi. Ilmi namaa namni guu nama ta'ee uumame seenaa mataa ifii qabaa, aadaa mataa ifii qabaa, biyya mataa ifii qabaa, hawaasa mataa ifii qabaata. Nuti seenaa faranjiidhaa barachaadhaa, seenaa gurraacha Ameerikaa barachaa, seenaa Arabaa barachaa, seenaa Suudiidhaa, seenaa Egypt, seenaa Algeria, seenaa Moroccoodhaa, seenaa Gaanaadhaa. Kana hunda barachaadhaati barnoonni barnoota seenaa hamaa qabaattus bareedaa qabaattus barachaadhaati dhaloota dhaalchisaadhaa deemta. Yeroo hedduu waan Oromoodhaa kana oppose godhuudhaaf ta'ee warra mormuu jira. Wanni Oromoodhaa akkamitti baratamti? Seenaa Oromoodhaa barachuun amantii Islaamaa hin khilaafu. Seenaa Oromoodhaa barachuun an seenaa kiyya ilmaan kiyya barsiisuun aadaa Oromoodhaa yookaan amantii Islaamaa balleesseen jam. Qabsoo Oromoodhaa tana keessatti warri dukkana keessaa nu baase ulamaa'ii Islaamaati. Kana qofaadha. Warri akka Sheekh Maamara Shaakun, warri akka Sheekh Bakrii Saphaloodhaa, Rabbi Afeesu warri makka Sheekh Adam Tuulaadhaa akka biyya keessatti laayibireerii tahee ijoollee mallee barsaa jiru. Sheekotiin gurguddoon ulamaa'in gurguddoon tuni Oromoon aadaa qabaachuun qabdu sirni gadaa Oromoodhaaf hin barbaachisuu takkaa jedhanii hin beekan. Obboleeyyan barnoonni education has no namni guwaa xiqqoo beeke it's dangerous. Hedduu rakkoodha. An jarjaree wayitti bu'uun barbaadu jarjaree namatti bu'uun barbaadu especially waa'ee amantii keessa galee awwaalaa bu'uun barbaadu maaliif beekumsiin amantiidhaa kan hin qabu hanga tokko. Garuu I know waan sirriidhaatii fi waan sirriin ta'in addaan niin beeka halaalii fi haraam xiqqaa kan niin beeka waaniin amantii keessa godhuu hin qabnee fi waaniin godhuu qabu niin beeka. Yeroo Oromoon rakkoo hamtu keessa galte warra amantiidhaa walitti hidhee Oromoodhaaf ajandaa baasuu barbaadu jira. Ajandaa baasuu barbaadu. Abiy Ahmed bakka hundaa nama qaba. Sheekota keessaayis, qeensii keessaayis, hattuu keessaayis, hayyuu keessaayis nama jaarateeti nama Oromoo diiguudhaaf, Oromoo ajandarraa qaarsuudhaaf lafa kaayyatee tolfatee lafaa qaba. Warreen akkanaa kun please, if you don't know about Oromo, do not talk about Oromo. Waa'ee amantiitii fi waa'ee sabummaadhaa addaan baasa. Waa'ee aadaatii fi waa'ee amantii addaan baasa. Ilmi namaa mirga qaba. Seenaa fedhe barachuu, seenaa fedhe ilmaan fi barsiifachuu mirga qaba. Ijoollee teenya quraana guu barsiifnu, fedhiidhaan barsiifna. Geessinee akka dur qaraatii Amaaraa, qaraatii Islaamaa no. Ijoollee tee hogguu barsiiftu. Waan barachuu qaban baratan. Waan barachuu qaban geessee barsiif. Sirni gadaadhaa yoomii as yakkate. Sirni gadaa yoomii as amantii ta'e. Sirni gadaadhaa yoomii ani dhaamsi kiyya waan hin beekne keessan seenaa. Sheekotiin teenya isin dhageeffannaa nu barsiisaa waa'ee amantiidhaa.
hadiis nu barsiisa quraan nu barsiisa isin dhageeffanna kana ala waan hin beekne waan hin dubbisin keessa seentanii waa hunda laaquun sirriidhaa miti I don't believe in that waan kana ifirraa dhiisaadha this is just a warning dinniina waa laaqachuu dhiisaa waa laaqachuu hawaasa keessaa if baasuu dhiisaa hawaasa keessaa if baasuu daranuutu jibbamnettanii daruu madditti if baasuun gaarii miti yoo kana keessa maa gabbuunee dubbannees gaariin ta'u jechuudha just a warning akkasii fayyaataa DC irraa nafinaadhaa DC dhaqaadhaa tarraamaa yirbin nu haa godhu dhayneeti laallee irraa hirmaannaa fayyanaataan isin jaa yeroo gaarii qabaadha